hordofaa jira nama meeqa dubbataa jiran mataa isaatti dhiibbaadha. Abdi yeroo takka dhaabbu dhiifama. Ati mana hidhaa keessatti lubbuu namni itti bu'u. Namni gisee kaasa'ilu sheekootti fakkaata. Hanqa haadha isaa yookaan abbaa isaa yookaan ilma isaa yookaan obboleettii isaa irraa namni du'e akkasitti malee namanu si galee namni kun rabummaa kanatti namanu. Atuu rabummaa si baase malee harka keetitti ijoollee godina meeqaa lubbuun baatee reef kan irraa baasaadhaaf rabshaame tokkodhaa turtanaati mana hidhaa san keessa yeroo xiqqaatee waggaa olachi turte. Mee akkamii ati maal ibsiifne akkasitti uummanni haa fudhatu reef kan irraa baasaa huu nama du'e. Kaasuu dhabe abdii turulleettu bilbilaa booda irratti mari'atan. Wadi nugo muti kabadati sagale kana waraba itti abdi kalatti man wanta ragodi maiki ragodi kara maiki kan maiki ragodi jira itti fufi bagana ke da gamtin okay obulayan ya wara sai hada ke san ya ko da kan live video live ina buru raga dikwa isini mo sagale ka no waraba sagale ka na waraba ti akuma kareti galatoma akuma kareti waraba ti bidai sar no kaya to daga no kaya ini wani da kuregale war garagalcha asine pare sagra johari sagale ke na waraba orang muda wata kita pun jadi muda. Istilah saya kemarin segala ini kemana kita ni? Ini rumah jetan. Okay. Munir ko Johar kena galcha. Johar ingal Johar jira aku nada Johar kajuan. Johar wala gagal chana mana ida ture istri wan kena hidup be kuno media faida mu galcha asal lena bagu buat okay anak musa. Johar jira kuno. Galcha. Nama ciri biru jira aku. Naki warna hida jirama hida raga yang berban warna mana hida ada gepa cuci raba nama kata mana kalati ini mana hida ke sahiban itipu vidi share berkong kamusan itipu vidi hati minut gorda hati minut gorda tu bukan aye wani sirit daman sagale abdin dubbatu kukuta barresa kara peji namota garagaraatitti waroni mutakallifni kana achi waya jittan sagale amma abdin sirra wara ergutana waraba kara barbadanitti Twitter irratti ta'e Facebook irratti ta'e ayi makaanitti faffacaasaa abdii kallattii manaa sai sagale keen daganii wanda beekamu uummanni qophaa'ee waraabuu dhaga'ama. Okay. Obboleeyyan kiyya warra mana daawwataa jirtan kun jechuudha. Arran kana isin yoo beeressan nyaatanii dhuguu dandeessanii yoo dhoobattan bishaan dhoodanii ulan jechuudha. Yoo irri mutikaa birrii mana gaara fuudhan deemta. Yoo masirra duraa'ee uffata keessaa baastee shaaworii biqiltuu jechuudha. Har'a nuti waan kana hundarraa yoo bilisa jechuudha. Yoo beelofnu nyaata argannu yoo dhoobannu deebuu bahuu dandeessu. Yoo irri nuka birrii mana gaara barumsa jechuudha. Nama nuti bocaa. Arran kana wallahi aduun turkaadhi. Dhiin turkaadhi. Isin gabbaatanii sannee dabsa. Isin kana keessa jechuudha. Kanaan halkanii kana guyyaa wanti beeknu yoo ruutii karaa dhukkuboo guyyaa tureena jechuudha waan takka hin ta'e. Obboleeyyan keessa galee keessa kana isheen nu godhaatu. Dantuu hamaa wallahi wanti ijoollee deeggarsa daga godhoo jiraatan waan amma haasofnu kana gara sibbira fuudha fuudha. Waan amma nu kana viidiyoon jiru jechuudha. Waan nuti kana gartee sammuu keenya jettee mataa nu nyaate waan haasa'aa jiru kana ragaa qabatamaa sibbiraan gahuu hin dandeenye. Kanaafuu akkasumatti manni dhaaf wallaafee sassaaddaan daran yeroo ta'e malee kan egaa deebiin rakkoon keenya akkasuma jira jechuudha. Akkuma kalee dubbannetti gaafa mana dhaan kana olseennu uffata yookaan uffata ribaatiin olseennu jechuudha. Uffata ribaatiin mee warra amma ala jirtan kun uffata kun hojii jiran dhiiga sadii wanta dhiiga sadii wanta wallaahi na hojii jechuudha. Nuti immoo
asad ana ka gaafa qabamee uffata gaafa qabamee ture jechuudha. Surreen irraa baasanii itti keessu noosee. Namni kun bitaa akkas jechuudha. Surraabii akkasii asad. Kan agartee ati taawaa argan, tashaawwi nagaa hin argan. Hawaan reefu waan irratti argan. Mee namni jireenya kana qabne jiru jireenya jedhama. Jireenya miti jechuudha. Jireenyi nuti jiru kun wallaahi jireenya miti. Laakiin rabbi tokko kenna godhe. Inshallah yoo rabbi keessaa baata kun jedhanii baana. Amma jirutti keessaa sagalee keenya kana keessaa godhaati. Warroota dhagee nu dhageessisa. Sagalee nama wanta bakka nu jiru kun akka bara dheeraatti immoo wal'aadha. Bara dheeraatti namni ijoollee viidiyoo ilaalee keessaa irrafatee ta'e nama ta'a. Nuti immoo ijoolleen bilbilee gaafannu iyyuu sila asifaa akka waan gajaa galteetti bahee nama qabu wayii beeyna. Namummaan tokkichi as keessaa sagalee ani akka riyaajitti beeku akka isni beeku warra jittaa beeku. Yoo warra jittaa jawaan wayii qabaatee viidiyoo gabbaa kanatti garuu warri ta'ee kalkarji jiru namni tokko viidiyoo isaa gabbee hin beeku jechuudha. Banii aadamatti turmatee jira. Inni biraa immoo kan agartanii onnee nama cabsu yeroo ijoollee keessa yookaan naannoo riyaadii keessa wantoota ta'e bakka biraatti qaban jechuudha. Daa'imman wajjin qabanii faayidan jechuudha. Ijoollee dhiiraa daa'imman wajjin qabanii isaanii asiin gahan. Egaa asiin gahan booda daa'ima isaa irraa fuudhanii bakka biraatti geessan jechuudha. Daa'imni biyya kanaa nama guddisamee nama biraa hin beeku. Yookaan yoo waan gudditti haadha qofa beeku. Yoo abbaan guddise abbaa qofa beeku. Nama biraa beeku kan ta'u jechuudha. Nama biraa hunda geessan. Daa'ima kanatti fuudhanii bakka biraa geessan. Abbaa daa'imaa fuudhanii bira geessan. Kanatti daa'ima sana qabu immoo warroota mootummaan bindeessee waan akka Filipiinii yookaan Hinduusaa kaasuyyuu daa'imman kanatti marti waraanee rakkisa jechuudha. Daa'imman yoo abbaan bira jiraatee abbaan isaa nyaata isaa akkaataa amala isaa yoo abbaan godhatin daa'imman abbootii meeqaa walitti qabanii akka daa'imman ilma abbaan qabneetti achi bakka bira fuudhanii haaluma salphatti dhufanii ayitti yoo daa'imtu waa ta'e yookaan ilmoo suddee jedhumanii abba yaamanii ilmoo haala salphatti jechuudha. Daa'ima abbaan meeqatti dhabee waggaa 5 jaha agartee waa hunda itti dhabee guddate kana dhufanii abbootan salphatti daa'imni wanta akkanaa kun dhiira osoo hin taane shamara irra jechuudha. Ijoollee shamara warra daa'imman takkaa lama qabatee mana kana keessa bilbilaatti gaafata daa'imman kanatti namni quban qabu sagaleen jiraa kun immoo ani yeroo tokko takka yeroo na dhukkubee mana yaalaa deemutti achitti mana yaalaa nan mattu yoo achitti nutti dhufan nan martunuu ebaluutu asiisu daa'ima kanatti dhalaa kanatti malee waa takka sagaleen keenya kun ala bahaa jiru. Kanaafuu yaadni nu keessaa wanti ani jiru kun hundi isaa viidiyoo hin qabne wanti miidhaa nurraan ga'e waama jawaala qabnee hin waraabneef. Kanaafuu nurraa amana rabbi sodaadhati sheer nu godhaati sagalee kan jijjiiraa fi miidhaa gubbaa nu kaayaa. Akkasii namoota guddan nu keessa jechuudha. Akkuma sagalee kee beekaniif malee nama nadhaa dandeettii qabu sheekota ustaazota warra quraana haffatu hundaa keessa nu keessa jechuudha. Namoonni ballee warri yaada qaban jiranii warri ijoolleen Tigireellee ni jiranii warri Sumaalilleen Affaariin sababoota Itoophiyaa guutuu jira jechuudha. Amma isaan yaada haada barbaadan sagalee isaanii kanallee muraati yoo dandeessan gara miidiyaa jaraa irratti ijoollee teessafaatti ergaati wajarri wal beeka jechuudha warri tokkotaa wal beeka itti erga jirre miidiyaa isaa irraa kaayani. Sagalee jaraa kan inni waraaba inni yoo jaraa keessatti deebi'a. Amaanaa immoo sheeruu akkasii afaan yookaan godhan jiranii yaada dabalataa. Hayyee keeroo sirrii dhagamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keeroo Shekaman akkam nagaa. Nagaa galata rabbi akkami rabbi sinaa baasu. Amiin. Beeko maal jetta Muniir? viidiyoo bakka na deebisiin jaare rakkina uummanni keessa jiru harkaniitiin huccuu kana bal'isee godhi jechuudha. Bari innillee onnuma ofirraa qaba. Innillee feestalii ofirraa qaba bar. Ayyee. Akkasiisa deemee akkas taanaan rakkoo miti kalaas. Sabadoo gaditti fufaa isin amma warri mana hidhaa jirtan eenyumee sagalee ol fuudha sirriitti. Ani maqaan keessaa saddinaan jedhani akkas Sheekh Kamaal wanni amma afaan dubbatamu kun akka mootii abdiin jedhellee namni hundinuu hin dubbata inshaallah waan immoo arrabni kun haasa'ee fixuu miti rabbiin immoo argee jira waan nu keessa jirullee bootaan jirrullee akkas inshaallah ummata keenya warri immoo tiyuu asirratti argamta warri immoo
sagalee kana dhageettan ka ammaa achillee sagaleen kun immoo isin bira gahu wanni immoo uummanni keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiru nama ajjeefne qabeenya namaan hanne biyya isaatti immoo intala gadda jedhee haanaa jijjiiramu jedhee abbaa ofii jijjiiruuf biyyaa bahe ijoollee kana hin beektan hundi taatu warri immoo sabaaf salammii as keessa jiru wayita immoo biyya kana jiru ummata gargaaraa ture warra as keessa jirullee sagalee tahaa ture miskiina gargaaraa ture baqattoota gargaaraa ture warri as keessa jiru hundi isaatu namni kiishin isaa rakkataa bira gahin hin jiru ammoo tiyu isaa santu rakkatee as keessatti sagaleen isaallee qabamee akka afaan hin dubbannellee qabamee akka suuraan isaan arginamlee qabamee namni duraan suuraa isaa beeytan hadha jijjiiramee jiru kuni warra duraan immoo namaaf sagalee tahaa ture jechuudha. Kanaafuu wanni immoo asitti bu'aa jiru miidiyaa mootummaa dhagalleen dhugeessan mootummaa biratti Ahmadillee sagalee kana biraan dhugeessan hawaasa mootii waan kana naannessullee waan mootii ijoollee kana safaaraa harkaa qabullee sagalee kana biraan geessanii akka immoo sagaleen kun yoo ka isaanillee dhaqqabu taate amaanaa isaanitti yoo ka ilmoo qabaatan taate yoo ka waa irraa bahan taate namni ilmoo qabu namni obboleessa qabu namni obboleettii qabu obboleessa keetii fi obboleettii kee yaadatuuti obboleeyyan har'a asitti afaan isaa qabamee akka sagaleen isaa hin baanellee qaban kana rabbi as keessa akka baasu mootummaa biralleen akka nu geessan amaanaa isin bira inni warri sagalee kana qabu warri immoo afaan qabdu ka namni si hordofu ka miidiyaan si hordofu akkuma sheekamaadhaadha sagalee nu ta'an sagaleen isaanii har'aa borillee hin dhukkatanii rabbi isaan haa mul'isu isinis warri immoo sa'atii keessan gubbanii bootaa kanatti argamtan amaanaa wanni nu isin bira kaayannu mootummaa biralleen akka nu geessan qaama mootummaa biralleen akka nu geessan hawaasa biralleen akka nu geessan amaanaa isinitti dhaamanna akka ummanni kun as keessumaa bahu mallaqa nu ergaa hin jenne nyaata nu fidaa hin jenne wan nu isaan hin jennu biyyuma keenna ka waliin dhalanne ka rabbii waja'alnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu min jedhatanitti akka nu deebistan rabbiin immoo yaa ilma namaa wan nuti isin uumnet isin uumne mootiyyuu gosallee isinii goone maaliif jennaan haa isin wal beeytaniif nu jedhe rabbi kanaafuu sababa afaan keenya dhageennuuf isinitti iyyataa jirra afaan keennan isinitti iyyataa jirra warri mootiyyuu sagaleen kun isin dhaqqabe sagaleen isin irratti dheeresse amaanaa rabbii isinitti haa ta'u miidhamni mootiyyuu akkuma jirutti jira rakkinni akkuma jirutti jira gumaan akkuma jirutti jira duriinsi akkasumatti itti fufe ilmi namaa as keessatti maraataa jira itti nu arguu dadhabde waan mootiyyuu itti haa ta'u wallaalee ilmi namaa yoo maraatee as keessaa baasan gurfatti hin deebisanii akkasitti ta'e obboleeyyan kee hundi keessanuu warri mootiyyuu sagaleen kun isin geessu irra deebine afaan biraatilleen isin haa dabarsanii amma immoo afaan amaaranyaatiin akkasii sheekamal dhageettan sagaleen kun isin dhageessee jira isinillee rabbi jazaa isiniif haa kafalu warri tuftanillee warri mootiyyuu sagalee kana sheer goote sagaleen kee rabbi si haa ogu amma achillee waan kana guyyaa takkaaran waan nu isinitti dhaamanu guyyaa takkaaran ajantaa gootanii akka hin dhaabne haka mootiyyuu ummanni kun as keessaa yaa'utti ummanni kun waa hin balleessine akka itti nu hubtan isin gaafanna warri immoo asirratti hirmaatta rabbi jazaa isiniif haa kafalu ani yaada kee asumarratti gabaasa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh nama biratti ni dabarsa Aye. So kaban asoo risitini randume yookaan bilbilli addaan dhaabbatini afaan hundaadhaan dabarsaa waraabu jiran. Aye. Waraabamaa jira gaggabaabsa akkuma kaleetitti afaan Sumaalee afaan Amaaraa afaan cufaanuu saba achi keessa jiru hundaan sagalee qaba. Afaan Amaaraa afaan Nyaara shee. Afaan Jibriil Sigiree lakkaatan. Afaan Amaaraa afaan Sumaalee ኢትዮጵያኖች እና ወንድሞች ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያላችሁ ይህን ድምፅ መስጠሙ እንዳላችሁ በፈጣሪ ስም ይሆንባችሁና ድምፅ እንድትሆኑልን እንጠይቃችኋለን። በፈጣሪ ስም ይሆንባችሁ። እዚህ እኛ ያለንበት ቦታ የምድር ገሃነምን እያሳዩ ነው። አንዴ በቅዝቃዜ አንዴ በብርድ የምድር ገሃነምን እያሳዩ ነው እና ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። የሰው ልጅ በየቀኑ እየሞተ አውጡ ስንላቸው ከዝቅ አሁን ሙከየፍ አሁን የለም አሁን እንደዚህ ነው አሁን ሰው ታመመ አውጡልን ስንላቸው አሁን ሙስጤፋ የለም ይሉናል። ተላላፊ በሽታ ጨብጥ እየተስፋፋ ነው። ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ምግብ ስንጠይቃቸው ያላችሁት እኮ ቪአይፒ አይደለም የቆረጣችሁት ያላችሁት እስር ቤት ነው። ወደ ሀገራችን ጫኑ ስንላቸው እኛ አይደለንም የሀገራችሁ መንግስት ነው ችግሩ የሀገራችሁ መንግስት ጠይቁ እንላለን። የሆነ ነገር ስለመብታችን ስንጠይቀው በዱላና በኤሌክትሪክ ነው የሚቀበሉን እና ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ማንኛውም ኢትዮጵያኖች እህትም ወንድምም ያላችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ድምፅ እንድትሆኑ በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን እና